Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyo isaa yeroo gaarii kana dabalee nuuf kennee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Miila keenyaan dhaabbannee xiqqoo ishee kadhannee deebitanii teessu. Sagalee Waaqayyoo keessaa ganama kana irratti hundoofnee walii wajjin kan ilaallu Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irra isa jiru irratti hundoofna. Maatiyos 28 lakkoofsa 20 waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin hin jira isaaniin jedhee ameen. Kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos si galateeffanna. Nuun namoota dadhabootaa bu'aa bayin nutti baay'atu daddarbi keenya baay'ee kan ta'e araara nu gootee nu gidduutti argamte lubbuun keenya si akka agartu waan gooteef garaa keenya hafuura keenya dhageettii keenyatti ofii kee waan mul'ifteef waan nu jalaan dhokatiniif yaa Waaqayyoo si galateeffanna. Maqaa Kiristoos Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ulfinni guddaan hoqubaa guddaan daddabalee bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Nuyi warra sababii kee jireenya jiraanneedha. Nuuf situ waan hundumaa nuu ta'e. Kanatti nuuf hin ta'in tokkoyyuu hin jiru yaa Waaqayyo. Ati isa waan hundumaa nuu taateedha. Kanaaf lubbuun keenya guyyaa hundumaa si jajata. Hafuurri keenya foonni keenya si jajata. Ati Waaqayyo keenyaadha. Bara hamma bara baraatti Waaqaaf lafa irratti sabaan macca gidduutti yaa Waaqayyo maqaan kee bara baraan kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Isa gara keenya gorteef isa harka nu qabdeef si haa galatu. Maqaa Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ammallee dura kee jirra. Dadhabaasitu jabaa godha. Wallaalaasitu beekaa taasisa. Iyyeessasitu dureessa taasisa. Isa agartuu dhabeebsitu agartuu laata. Isa fayyaa dhabeebsitu fayyaa kenna. Isa galaasitu abbaa biyyaa taasisa. Haadha hiyyeessaadhaabsitu falmee dubbata. Ijoollee abbaaf haadhan jirra abbaaf haadhan qabneebsitu abbaaf haadha ta'a. Ati kottuuti nu gidduutti argami. Argami namaa nuun qubsu argami kee nu qubsa yaa Waaqayyo. Argami kee nu qubsa yaa Waaqayyo. Argami kee lubbuu keenya boqochiisa yaa Waaqayyo. Argami kee foon keenya aara galfachiisa yaa Waaqayyo. Argama keetiin nu gidduutti argami ati. Argama kee nu gidduutti argami ati. Argamuu keetiin hidhamaan haa hiikamu. Argamuu keetiin du'aan du'aa haa ka'u. Argamuu keetiin miilli naafate haa diriirfatu. Argamuu keetiin harki naafate haa diriirfatu. Argamuu keetiin aangoon dhukkubaa haa rukutamu. Argamuu keetiin humni seexanaa haa rukutamu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Waaqa bara baraa gooftaa dhugaa hangafa nagaa ilma Waaqayyoo nu gidduutti argame ammayyoo. Hallelujah. Nu gidduutti argame ammayyoo. Waanjoon hacaccabu raawwate. Waanjoon hacaccabu raawwate. Waanjoon cubbuu hacaccabu raawwate. Waanjoon seexanaa hacaccabu raawwate. Ila hacaccabu raawwate. Hamaan tokkollee nurraan taa'eere. Dhukkubi tokkollee nurraan taa'eere. Sabni kun gaafa galu Waaqayyoon argeen gale haa jedhu. Ila sabni kun gaafa mana kee kana keessaa ba'u Waaqayyoon argeera jedhee haa ba'u. Argamiiti ijoollee kee gargaari. Eeyyee jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee immoo nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin ameen ta'a. Haa ta'u gara sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjin ilaalluutti hin deebi'a. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irra isa jiru irratti hundoomne. Kan inni nu abboome raawwachuun duuka buutuu ta'uu keenya ibsa. Mata duree jedhu irratti hin dubbadhu.
kan inni nu abboome raawwachuun duuka buutuu isaa ta'uu keenya ibsa. Kutaa amma dubbifanne kanarraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lakkoofsa 20 irratti waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Wangeelli Maatiyos boqonnaan 28 lakkoofsi 16 kaaftanii keessumatti 16 kaaftanii amma 20tti gaafa dubbistanii iddootti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatii fi ergama isa guddaa laate. Ergama isa guddaa yeroo laate bartoonni tajaajila hojii wangeelaa keessatti waan isaan raawwachuu qabaniif warri isatti amanan immoo waan isaan raawwachuu qaban isaan gorse. Keessumatti lakkoofsa 20 kana gara duraa isaatti maal jedha? Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Waan ani isin abboome, waan ani isinitti hime eeguu isaan barsiisaa jedheen gooftaa Yesuus. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoonni isaa akka barsiisan, ofiis akka raawwatan, warri isa duukaa jiranis akka raawwatanii fi abboommi baay'ee laateera. Garuu ganama kana kan nu ilaallu waan Yesuus Kiristoos isaan abboome keessaa inni guddaan tokko tajaajila dhoksaa qulqulluu. Tajaajila dhoksaa qulqulluu akka warri isa duukaa bu'an hirmaatanii barsiisa Yesuus barsiise keessa jira. Tajaajila dhoksaa qulqulluu yookiis immoo irbaata qulqulluutti dhiyaachuu. Dhoksaa qulqulluu jetti waldaan keenya Holy Sacrament jedhanii waamu. Dhoksaa qulqulluu kan jennu waa lamatu jira. Dhoksaa qulqulluun tajaajilli dhoksaa qulqulluu inni tokko tajaajila cuuphaa qulqulluuti. Tajaajila cuuphaa kennamuu jechuudhaan Yesuus Kiristoos kutaa kanarratti maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaanii bartoota koo godhaa jedha. Tajaajilli dhoksaa qulqulluu inni lammaffaan immoo maaddii gooftaati yookiis irbaata gooftaa isa jennu. Sirriitti akka na caqastan yookiis na duukaa buutan nan barbaada. Asirratti namoonni hubannaa adda addaa akka qaban beeka. Garuu amma sagalee Waaqayyoo waa'ee irbaata gooftaa maal jedha? Isa jedhu dubbanna. Waa'ee cuuphaa qulqulluu yoo barbaachise yeroo biraa dubbanna walii wajjin rakkoon isaa jira yoo ta'e. Garuu waa'ee irbaata qulqulluu, waa'ee maaddii gooftaa ilaaluutu dirqama ta'a. Dhoksaa qulqulluu kan nuyi jennu maaliif? Dhoksaa qulqulluu kan inni jedhameef, Holy Sacrament kan inni jedhameef maaliif? Waan bakkeen argamu keessaan isa ija namaaf harka namaan hin qaqqabatamne ayyaana Waaqayyoo argachuu. Kanaaf dhoksaa qulqulluu jedhaman. Bakkeedhaan waan mul'atutu jira. Garuu waan ija namaatiin hin argamne ayyaana Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo, araara Waaqayyoo argachuutu achi keessa jira. Cuuphaa yoo ta'e kan bakkeen mul'atu cuuphaadha. Irbaata gooftaa yoo ta'e kan bakkeedhaan mul'atu fooniif dhiiga Kiristoos jettee waldaan kan dhiyeessitu jira. Isa keessa garuu gochaa Waaqayyoo dhala namaatiif karaa Kiristoos Yesuus sanaan raawwatutu jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa kana abboome. Maaddii gooftaa yookiis irbaata qulqulluu isa jennu eenyutu dhaabe? Eewutu dhaabe. Abbaan maaddii kana hundeesse eewu. Phexrosidha, Yaaqoobidha, Yohannisidha, eewutu hundeesse. Maaddii gooftaa isa jedhu yookiis irbaata qulqulluu isa jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabamuu isaatii boriin jiru bartoota isaatii wajjin maaddii kana dhaabe yookiis irbaata qulqulluu kana hundeesse jechuudhaan. Maatiyos boqonnaa 26, Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 17 hanga 30 yoo dubbiftanii achirratti hin argattu. Eewutu hundeesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Yeroo kam hundeesse? Dhiphina du'a isaatti adeemaa utuu jiru borumtaa isaa isa qabamuti galgala isaa bartoota wajjin maaddii kana dhaabe. Warri inni wajjin maaddii kana dhaabe eenyudha? Ilaa isa moolaan. Wajjin dhaabe Yesuus maaddii kana.
kara deemtota namuma cal jedhee shirri isa adeemu nama cal jedhee karaa isaarra adeemu wajjini jireenya Yesuus Kiristoos jiraate keessa namichi tokko utuu karaa deemu Yesuusitti bahe. Yaadattu namicha sana dhimma isaa utuu karaa deemaa jiru Yesuusitti bahe gaaf tokko. Torban dhiphina isaa sana keessa yaadattu dhiphina isaa sana keessa agartanii utuu karaa deemuutti bahe gaafatti bahe jedhu Yesuus Kiristoos maal baattatee deemaa jira? Dhugaan jirte maal baattatee deemaa jira? Fannoo baattatee deemaa jira. Namichi immoo dhimmuma isaa karaarra utuu deemuutti bahe malee meda geeman namicha kana gargaaree deebi'a garaan nama jibbaa dhimana bahe miti. Akkuma tasaa itti bahela. Akkuma tasaa namicha kana giddisiisanii fannoo Yesuusin baachisanii Yesuus Kiristoos namicha kanaanii fayyaa ta'ee booddee walagarraa nagaan naqe hojjen. Garagaartu namicha kanaan fayyaa ta'ee booddee walagarraa nagaan naqisin jenneen Yesuus namicha kanaan maaliif hin jenne beektu namichi kun sanaaf deemaa jira utuu hin ta'in utuu karaa deemuutti bahe bakka ajandaa isaa miti. Fannoo Yesuusin gargaaruun ajandaa isaa miti. Namatu qabee baachise malee. Bartoonni warri inni ittiin wajjin maaddiitti taa'e garuu warra Yesuus Kiristoos kallattiidhaan naqee kottaatti na duukaa bu'aa jedhe. Amma kutaa marra nagarreesi. Kottaatti na duukaa bu'aa nama kan walitti qabdaniin isin godhaa jedhe. Warri inni wajjin maaddii dhaabbate kun warra duuka buutuu isaa ta'anidha. Warri inni wajjin maaddii dhaabe kun warra maatii isaa ta'anidha. Warri inni wajjin maaddii dhaabe kun warra rakkina isaa keessaa qooda hirmaatan. Warra du'a Kiristoos du'e sana keessaa qooda hirmaatan. Boris sababii ajandaa Kiristoosii Yesuus carraan du'u yoo dhufe warra dhaabatanii du'a fudhatanii. Hojii ergamoota yoo dubbistanii bartoonni baay'een isaanii hin du'an mitiire billaadhaan qalamanii hin fannifamanii agartanii reebicha cimaan reebamanii zayitii danfifamaa keessa bu'anii warra rakkina koo na wajjin hirmaatu gidiraa koo na wajjin hirmaatu isaan kun maatiidha warra jedhee wajjiniti irbaata qulqulluu dhaabe. Jechuma macaafa qulqulluu kana yoo dubbistanii maaddii gooftaa jedhan kan al tokko isinitti dubbadheeran. Maaddii yeeutu nyaata yeroo sana yaadattuusi maaddii yeeutu nyaata. Qursii gooftaan jedhu kuni misaa gooftaan jedhu. Qursii yeeutu nyaata kara deemaatu nyaata. Afaanuma keessa buufatee waaqayyo isinii wajjin ta'u nagaatti laa hidhee bahee sokka bakka. Misaa asii takki godhee hin sokka namni. Namni irbaata nyaatee eessa bula? Hin jabaatanii eessa bula namni irbaata nyaate? Mana bula achi bulala. Kanaan macaafni qulqulluu maal jedha? Maaddii gooftaa jedhan. Wajjin dhaabee warra duuka buutu warra maatii isaa ta'an. Yeroo darbe fakkeenyaan fudhadhee yaadattu. Asiillee amma namatti cimeera namaafuu mijataa miti. Gara biyyaatii namni maal godha gaafa ayyaana? Waama akka buna shaayii kana danfisee safaruma guutummaa waama irra deeme. Irra deeme. Waimmoo xurumbaa maa jedhu afuufan sana. Kottaa buna dhugaa jedhu. Godhamu akkas. Nama maatii ta'e rakkina keessa wajjin hirmaanna nama jedhamuti namni kottaa wajjin buna dhunnaa jedhee waama malee magaalaa guutummaa waama taanaan ofiyyuun jiraatu hin du'a lafjan. Yesuus Kiristoos warra duuka buutuusaa isatti aanan kanaaf wajjin maaddii kana dhaabe. Amma kan biraatti hin darba. Maaddii kana bartoota wajjin dhaabe. Maaddii kana bartoota wajjin yeroo dhaabe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaddii inni dhaabe kun maaddii yaadannoo yookiis maaddii homaa tokkoof hin tajaajille miti. Kana xinnoo isin hubachiiseen darbuu barbaada. Namoonni attamitti yaadu maaddii gooftaatti dhiyaachuun fayyina keenya wajjin waliin qabatu. Fudhannus yoo dhiibnes homaa miti. Wanti gooftaan godhe gaafa sana yaadannoodhaan malee jireenya miti kan jedhan jiru. Amma sirriitti na hubadhaa ishee kana irratti namoonni baay'een dogoggora qabu. Yesuus Kiristoos hojii inni nuuf hojjete keessa hojiin milikitaan jiru. Hojii inni nuuf hojjete hundinuu nuuf hojii jireenya laatu. Irra hin deebi'a maqaa Yesuus Kiristoosii. Hojii Yesuus Kiristoos nuuf hojjete keessa
hojiin milikitaa hin jiru. Hojii jireenya qabu nuuf hojjete Yesuus Kiristoos. Maaddiin gooftaa maaddii jireenya of keessaa qabu. Kan namoonni fayyadaman maal? Gooftaa Yesuus kana yerootti fudhattan hundumaatti seenaa kootiif godhadhaa jedheera. Yaadannoodha malee fayyina of keessaa hin qabu. Yaadannoodha malee jireenya keenya wajjin waliin qabatu kan jedhan jiru. Kan Yesuus Kiristoos dubbate kuni namni gaafa maaddii gooftaatti dhiyaatu dhiphina Yesuus Kiristoos fannoo irratti isaaf dhiphate. Gidiraa Yesuus Kiristoos fannoo irratti isaaf fudhate. Du'a Yesuus Kiristoos isaaf jedhee du'aa ka'e yaadachaatii maaddii gooftaatti dhiyaata. Kana gara xumuraatti nan fida. Yoo yaadannoodha ta'e isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 achirraa maal jedha? Qorontos jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhiyaatutu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaas dhugu dhanna gooftaa dhiiga isaas yakka. Egaa namni qoree ofaa ilaalu ergasiis buddeenicharraa nyaatu xooficha keessaas haa dhugu dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu xooficha keessaas dhugu firdi ofirratti fiduudhaaf in nyaatas in dhugas. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha, dadhaboodhas, namoonni kaanis du'aniiru. Wanti seenaa yoo ta'e, milikita yoo ta'e, agartanii adaba hin qabu. Agartanii nama nadabsiisu wanti milikita ta'e. Garuu isin keessaa baay'een keessanii utuu itti yaadin, utuu gargar hin baasin waan fudhataniif namoonni baay'een dadhaboo ta'an, namoonni baay'een ittiin miidhamanii jedhan. Maaddiin gooftaa seenaa duwwaadha yoo ta'e, jireenya hin qabu yoo ta'e, namni sababii maaddii gooftaa kanaa ija jabinaan qalbii diddiirrachuu malee itti dhiyaate homaa tokko yoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jireenya ta'uusaa kanarraa agarra. Isa duwwaa utuu hin ta'in Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kana ammas iddoo biraatti ni ilaalla. Garuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 waa'ee Yesuus dubbate la. Filis sirriitti na dhagaa. Tamasgeenii dubbatee utuu hin ta'in waa'ee Yesuus dubbate macaafa kanarraa sagalee isaarraa. Warri macaafa qabdan baafadhaame. Warri macaafa qulqulluu qabdan. Kiristaanummaan haasaa akkasumaan walitti qocolan utuu hin ta'in dubbii Waaqayyoo isa dhugaatu nu gidduu jira. Isatu jira waan qabatamaatu jechuudha. Yesuus Kiristoos waa'ee fooniif dhiiga isaatti dhiyaachuu seenaadha jedhee barsiisee isanni dubbate sana duwwaa fudhanna utuu hin ta'in waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee fooniif dhiiga isaatti dhiyaachuu jala muree dubbate. Kun ibsa addaan gaafatu already dubbisuu maban. Maal jedha achirraa lakkoofsa 53 Yohaannis 53 kaase Yesuus immoo dhuguman isiniin jedha isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan jireenya of keessaa hin qabdan. Dubbistaniitu sirriitti macaafa qulqulluu ammaa dubbistaniitu irra deebi'u Yesuus dubbate kuni maayini hiikaa addaa fiduun barbaachisu. Already kuni akka jirutti liqinfama ishii. Kun lallabaan gaafatu iddoon kun akkuma jirutti waan fudhatamuudha jechuudha. Yesuus immoo ilaa kana Yesuustu dubbate. Yesuus immoo dhuguman isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan jireenya of keessaa hin qabdan. Itti fufeen dubbisa. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Maal qaba? Jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa maalan godha? Jabaadhaa du'aa maalan godha? Isa nan kaasa. Itti fufee dubbisa. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhugumaan dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu
dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraatu. Qabxii sadaffaadha kun. Ana keessa hin jiraatu. Anis isa keessa nan jiraadha. Abbaan inni jiraata akka na erge. Ani immoo sababii abbaatiif akkuma jiraadhu. Namni foon koo nyaatu sababii kootiif hin jiraatu. Qabxii arfaffaadha kun. Waan jala muraa kana dubbate Yesuus Kiristoos waa'ee maaddii isaatti dhiyaachuu. Waa'ee maaddii isaatti dhiyaachuu. Kuni waan akkas ta'uu danda'a waan jedhu tun ta'in waan Yesuus Kiristoos jala muree kaa'e. Kana maaddiin gooftaa seenaaf utuun ta'in jireenyaaf kenname. Yesuus kana kan inni dubbate. Haa ta'u ergaa maaddiin gooftaa warra isatti amananii isa duukaa bu'anii fi faayidaa qaba bu'aa qaba erga jennee bu'aan inni amantootaaf laatu maal? Maaddii gooftaatti dhiyaachuun bu'aan inni amantootaaf laatu maal? Amma walakkaa isaa iyyuu finneera. Bu'aan inni amantootaaf laatu maal? Inni tokkoffaan sirriitti na dhaga'aa jira. Inni tokkoffaan abboommi Kiristoos Yesuus raawwachuu. Maaddii gooftaatti dhiyaachuun abboommi Yesuus Kiristoos raawwachuudha. Yesuustu ajaje kana, Yesuustu abboome kana. Isa raawwachuudha. Isa raawwachuun immoo duuka buutuu isaa ta'uu keenya mul'isa. Waan inni nu abboome hin goonu taanaan nu duuka buutuu miti kan biraa duukaa jirra waldaa dhumne malee kan biraa duukaa jirra. Kanaafi bu'aa amantoonni warri Yesuus Kiristoositti amanan argatanii inni guddaan tokko abboommi Yesuus Kiristoos raawwachuudha. Inni lammaffaan bu'aa nuyi maaddii gooftaatiin argannu. Inni lammaffaan dhiifamuu cubbuu ittiin arganna. Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 28. Adda fa'ishi. Maatewos wangeela Maatewos 26 lakkoofsa 28. Kutaa sana dubbisuun barbaade. 26 lakkoofsa 28. Lakkoofsa 27 kaasee dubbisu. Xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniifis kenne. Hundumti keessan kanatti dhugaa. Kun dhiiga kooti, dhiigni kun kakuu dhaabbate sanaa cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangalaa'e. Luboonni gaafa irbaata qulqulluu kana kennanii foon Kiristoos siif kan kenname dhiisuu cubbuutiif fi dhiiga Kiristoos siif kan dhangala'e dhiisuu cubbuutiif jennee laanna. Yesuus Kiristoos dhiifamuu cubbuutiif kennamaa jedheen. Kutaan sila sinii dubbisee wangeela Yohaannisiin gaafa dubbistan foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu inni jireenya qabaa jedhe. Darbeeoo inni bara baraan jiraate. Namni jireenya qabu, namni bara baraan jiraatu nama isa kamiidha? Nama cubbuun isaa dhiifameeftu mootummaa Waaqayyoo argata. Nama cubbuun isaa dhiifameeftu araara Waaqayyoo argata. Mootummaa Waaqayyoo kan isaa ta'a jechuudha. Kan isaa ta'a. Amantoonni maaddii gooftaatti dhiyaachuudhaan maal argatu? Inni sadaffaanii gooftaa wajjin tokkummaan isaanii jabaata. Gooftaa wajjin tokkummaan isaanii jabaata. Maatewos 26 lakkoofsa 28 kakuu dhaabbate sana cimsaa jedhe gooftaa Yesuus. Kakuu dhaabbate sana. Kakuu isa kam? Kakuu isa fannoo irratti nuyi Waaqayyoo irraa araara arganne. Kakuu isa nuyi du'aa ka'uu Kiristoosiif dhiiga Kiristoosiin maatii Waaqayyoo taane sana maaltu cimsa? Maaddii gooftaatti dhiyaachuu. Isaadhaan egaa sila dubbadheeranii keessumatti Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 16 yoo dubbistanii waa'ee isaa wajjin tokkummaa qabaachuu walitti dhufeenya qabaachuu sana dubbata. Maatii maaltu maatummaa isaa jabeessa? Dhagaame. Maatii maaltu maatummaa isaa jabeessa? Inni tokko waliin maaddiitti dhiyaachuu. Dhagaartu mini isumaan keenya naasaara lama.
maatii maaltu maaddummaa maatii ta'uu isaa maaltu cimsa beektu walii wajjin maaddiitti ta'u ammallee gaashee tokko fudhannee achi galaga gallee teenyee moobaayilii galaga galchaa namni dhaabatee eegee dadhabee waan itti nyaataa ukaasanii ila amma akkas ta'e malee maatii maatummaa isaa kan jabeessu maaddiitti taa'anii walii wajjin nyaachuu gurbaan maatii gidduudhaan maaddii irraa badee nagaa dheedanii yaadan maatiin abbaan manaa yoo maaddii lagatee haati manaa namichi kun nagaadha jettee yaaddu jajjabaadhaala walitti sinnaqaan jiran ishi garuu wal to'adhaa ishi nyaateera abbaan manaa kee kun hin nyaanne taanaan iddoo biraatii nyaatala mitire macheem qilleensaan hin taamu miti Yesuus gooftaadha jabaadhaa ishi yoo malaaqana bakkeedhaa nyaata ta'e hojii rakkatee agartanii bakkeedhaa nyaata ta'e yoo ganama barii namni ka'ee qopheessuu fi dhiisee qursii bakkeedhaa nyaata ta'e irbaata immoo maaliin manaa nyaatu balaa bu'eema biyyoo nagaadha Yesuus gooftaadha iwayyuu amantootaa iwayyuun jedhee wayyaa agartanii kursiis bakkee nyaatee misaas bakkee nyaatee irbaatas bakkee nyaatee gaafa irbaatii dhiyaatu uruu dhiibeesaa yoo ta'e namichi kun qilleensaan hin jiraatu yooma waan fedhate qilleensaan hin jiraatu maaluma nyaata malee jabaatanii maaluma nyaata biddeenuma nyaata agabuuta akkan jenne maddiin buskutii fakkaata agartanii agabuuta akkan jenne garaan xinnoo fooyyee qaba bakka namni agabuutaa waan uqqata erga nyaata manaa lagateera ta'e rakkootti galeeraa jechuudha la ijoolleen keessan qursii fudhatanii deemu yoo ta'e laaqana bakkeedhaa nyaatu yoo ta'e ijoolleen keessan mana keessanitti galanii biddeen keessan hin nyaatan taanaan ijoolleenis kan biraa baraniiru jechuudha tokkummaa nuyi Yesuus Kiristoosii wajjin qabnu maaltu cimsaa maaddii isaatti dhiyaachuudha ilaa maaddii isaatti dhiyaachuudha waaqayyo nu haa gargaaru maaddii gooftaa kana laganneerra yoo ta'e nuyi rakkoo biraa qabna la kana jabaadheen dubbadan maqaa Yesuus Kiristoosii maaddii kana laganna yoo ta'e maaddii gooftaa Yesuus Kiristoos qopheesse kana laganna yoo ta'e nuyi rakkoo kan biraa qabna maal jechuudha maaddii gooftaa malee maaddii shaakalaa jirru qabna jechuudha akkoo namicha bakkeedhaa yoo nyaatee dhufe isa manaa jibbisiisu sababii funaan ala bakkeedhaa nyaateera mitire ashaboo keessa baye barbareetti nattan zayitiin hin bitamne isa kan akkana ta'e biddeen haaraan toshineedha taa'e namni quufee haadhoo koo qixxaa'u nyaatala qixxaa'u nyaata hakaa'u nyaatala gaafa maaddii Kiristoosiin lagannu teenyee dubbii funaan akka nama bakkeedhaa nyaata nyaate akka qeesiin itti kennu sirrii miti jaarsoliin sirrii miti toorritti dhaabatamee sirrii miti dhugaa waaqayyo na dhagaya waan guddaan sitti baa akkaataa tamasgeeniin itti dhaabatee kennu sirrii miti yoo ta'e abbaan maaddii kanaa sirriidha jaarsoliin sirrii miti yoo ta'e abbaan maaddii kanaa sirriidha tajaajiltoota sirrii miti yoo ta'e abbaan maaddii kanaa sirriidha ani keessummeessituudha hunirre malee maaddiin kun Yesuusitti waamama hila maaddiin kun Yesuusitti waamama dhiigni kun Yesuusitti waamama foonsaa kun Yesuusitti waamama jaarsolitti waamamu jaarsolitti waamamu agartanii kana maaddii kanatti dhiyaachuun tokkummaa nu isaa wajjin qabnu cimsa ani al tokko dubbadheera la ila namoonni maaddii kana lagatu faarfannaan isaanii immoo bala ila maaddii immoo lagatan agartanii maaddii dhiisaniiru hamma kana socho'u maaddii dhiisaniiru ililleen isaanii amma sanacha deebi'anitti namni eessa ga'e deebi'a gubbaa boolee dabuufate xiyyaarraa buugayacha deebi'a bakka maaddii immoo lagataniiru afaan haaraa isaanii bakka godhacha deebi'u maaddii immoo lagataniiru kurnaffaa isaanii immoo hin laatu maaddii immoo lagataniiru Yesuus Kiristoos hilillee kee dursa isaa wajjin nagaa qabaachuu kee barbaada nagaati isaa wajjin qabdu faarfannaadhaan miti maaddii isaatti dhiyaachuudha
ililleedhaan miti la afaan haaraadhaan miti tajaajilaan miti maaddii isaatti dhiyaachuudhaaniti nagaan isaa wajjin qabu bu'ala. Ana addana dhaabadde yoo lallabe maaddii gooftaatti nyaaddu yoo ta'e isaa wajjin tokkummaa hin qabu yoo ta'e lallabi koo isa biratti homay. Foolii bishaanii ta'e jedhu namoonni bishaanni foolii qaba garuu nunne yoo tortoree summaa'ee foolii qaba malee akkasuma taa'aminiire na dhagaa ijoollee keenya. Ani waan dhugaan isinitti hima. Isa biraa fakkeessanii jiraachuun hin jiru. Waaqayyo nama gargaaru. Isa biraa fakkeessanii jiraachuun hin jiru. Ani wandimmu fakkeessee wajjin jiraachuu obbo Guutamaa fakkeessee wajjin jiraachuu hin danda'amu. Isa bira fakkeessanii jiraachuun hin danda'amu. Yoo arra fakkeessine fakkiin keenya kun gaaf tokko bakkee ba'a. Yihudaanuu nama nagaa fakkaatee wajjin taa'ee nyaate. Haala mijataa gaafa argatu garuu isa nan gurguradde. Waan atarra fakkeessitee jiraattu gaaf tokko haala mijataa gaafa argattu way ofii kee du'atti laatta way gooftaa kee gurguratta. Fakkeessee waggaa 3 walakkaa duukaa jiraate Yesuus Kiristoosiin duukaa Yihudaan. Haala mijataa gaafa argatu garuu dura yuan fakkeesseen duukaa ture amma gurgurachuun hin danda'aman. Birri koo naa sirreessaa malee ansila hubartuu isaa miti bukkeen ture malee. Na dhagaa ijoollee Waaqayyo. Nuyi maaliin mana Waaqayyoo dhumne lubbuu keenya isa du'a oolche sanaaf dhumne la. Qee Waaqayyoo isa keessaa baane sanatti deebinee galuudhaaf waamicha arganne. Na dhagaa namni carraa kan argate jireenya gooftaa wajjinii gabaabsee yaadu. Waan gooftaan itti du'e ana du'a na oolche. Waan gooftaan itti reebame ati reebamin jedhe. Waan gooftaan itti boo'ee ansiin boo'aa dhiise. Waan gooftaan gatiin baasin du'a kee natu du'aa jedhe kana. Namni attamitti xinneessee ilaala. Attamitti xinneessee ilaala namni. Attamitti xinneessee ilaala. Ani na rakkisa la. Dubbadee dhagaaf tokko sana. Utuu hundi keenya al tokko duunee du'a kana qammasnee ilaalle. Sekondi mashashaniif dibdi godhee dana nu cibsee lafa kaanii wal ilaalle. Ana maqaa Yesuus Kiristoos. Eessatti dhufte utuu wal hin jenne amma du'i ulfaatu laal. Yesuus hin du'e jechuun hirriba rafe miti. Du'e Yesuus. Duuma du'e Yesuus. Nama sin bukkee jiru harkaan qabaati Yesuus siif du'e jedha. Hirriba ramnee siif du'e jedha la. Du'a isaatti gatii laadduudha dhala. Kana caalaa Waaqayyo maal nu godha? Hirriba rafee kee seenati. Du'a keedha sagalee Waaqayyo. Yesuusis akka jedhee dubbate. Anta akka du'een ture amma garuu deebi'een jiraadhee deeme. Du'een ture deebi'een jiraadhee. Rafeen ture hirribaan kee hin jenne bartootaan. An du'een ture garuu du'a keedhan. Hallelujah. Gooftaa gatii naa baase kana bara baraan galanni isaaf haa ta'u. Gooftaanaaf dhibbate kana bara baraan galanni isaaf haa ta'u. Gooftaanaaf reebame kana bara baraan galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Tokkummaa nu isaa wajjin qabnu kan diigu harka keessa ol kaasa la. Tokkummaa nu isaa wajjin qabnu kan diigu bara baraan abaaramaa haa ta'u. Bara baraan abaaramaa haa ta'u. Waan qulqulluu kana kan xureessu bara baraan abaaramaa haa ta'u. Olma du'a kan gatii dhowwatu bara baraan abaaramaa haa ta'u. Awwaanan qeessite hin miti. Anammayyuu inni naaf oolee guyyaa hundumaa na biratti gatii guddaa qaba. Hammam yoo miidhame isa yakkuun barbaadan. Isa yakku. Tokkummaan keenya isaa wajjin akka jabaatu maaddii qopheesseessu. Malee du'a kee bakka jabaadhaa ijoollee an sokkeeraa jechuu danda'a ture. Garuu tokkummaa sana jabeessuuf jecha maaddii kana qopheesse. Walii wajjin itti dhiyaannaa jedhe. Nutu sin lakkaa'u malee gaafa sin asiin dhiyaattan gaafa sin achiin dhiyaattan gooftaan dhaabatee sin lakkaa. Jirtaa mucaagu dhufteetta baga nagaan dhufte jedhee nu wajjin hirmaata. Agartanii isa dhaabatee sin lakkaata. Nullee sin hin lakkoofnu yuuti. Ijumaan isin caqasna. Dhufee eenyutu dhufnee inni booddee wal gaafanna mal. Akkuma abbaan ijoollee maaddii irraa haftee faana dha'ee eessa dhufu maaliif biddeen hin nyaanne jedhee gaafatu isin hafuura qulqulluun nageenya ta'a malee gaafa maaddii irraa cittuu hafuurri qulqulluu gaaffii kana si gaafata. Maaliif lagatte maaddii qulqullaa kanaa jedhee gaafata.
bu'aa nu irbaata qulqulluu irraa argannu inni arfaffaani tokkummaa nu walii wajjin qabnu cimsa. Tokkummaa nu walii wajjin qabnu. Isa dhiisanii ormatti firoomuu Waaqayyo nu haa oolchu. Redeemeen jedha waatu natti dhufe. Isa dhiisanii ormatti firoomuu, gooftaa dhiisanii ormatti firoomuu, maaddii gooftaa dhiisanii maaddii diinaa nyaachuu Waaqayyo nu haa oolchu. Kan gooftaa sitti hadhaa'ee kan biraa sitti minyaa'eera yoo ta'e baay'eetti yaaduu barbaachisa. Tokkummaa amantoonni qabanii mul'isa. Tokkummaa nuyi waliin wajjin qabnu. Kana Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 16 hanga 17 tuma ariifannullee dubbisu. Saduraa boqonnaa 10 boqonnaa 10 lakkoofsa 16 17 Xoofoo eebbaa isa eebbifannu irraa hirmaachuun keenya dhiiga Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitire. Buddeena isa cabsannu irraa hirmaachuun keenya dhagna Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitire. Buddeenichi waan jiruuf nus immoo ammam yoo baay'anne iyyuu hundumti keenya buddeena tokkicha sanarraa waan hirmaannuufi nuyi dhagna tokkichadha. Nuyi dhagna tokkichadha. Maaddii sanarraa waan hirmaanneef buddeenicharraa xooficha keessaa waan hirmaanneef nuyi dhagna tokkichaa jedhaan. Dhagna tokkichaa jedha. Nan darba eenyutu dhiyaachuu danda'a maaddii gooftaatti? Namni dhiyaatu eenyudha? Kana sirriitti na caqasa. Eenyutu dhiyaachuu qaba? Erga tokkummaa keenya mul'isate, tokkummaa gooftaa wajjin qabnu jabeessate, ifamuun cubbuu laata ergate, abboommi Kiristoos raawwachuu argate. Eenyutu maaddii gooftaatti dhiyaachuu qaba? Eenyutu dhiyaachuu qaba? Inni tokkoffaan namni dhiyaachuu qabu dubbii Waaqayyoo baratanii hubannaa dubbii Waaqayyoo kana kan qabaatan bu'aa maaddiin gooftaa kennu warra adda baafatantu dhiyaachuu qaba. Gooftaa Yesuus bartoota isaa wajjin waggaa 3 walakkaa erga ture booddee dubbii isaa barsiisee sagalee isaa isaanitti erga dubbate booddeeti irbaata maaddii kana isaanii dhaabe. Gaafuma waame kottaa maaddiitti teenya hin jenne Yesuus. Hamatu gaafuma waame kun foon kooti kun dhiiga kooti jedhee bartoonni bakka hin beeku abaluu kana hin beekan. Garuu isaan barsiisee isaanii wajjin ture jireenya isaan barbaachisu ittimee maaliif akka isaan barbaadu ittimeeti maaddii dhaabe. Eenyutu dhiyaata? Namoota dubbii Waaqayyoo baratanii sagalee Waaqayyoo baratanii akka amma sila iddoo kanatti kakuu galan isaantu maaddii gooftaatti dhiyaata. Isaantu dhiyaata. Yeroo tokko hin agarraa dhiyaadhaa gaafa jedhamu namni kutuun baratiin namoota dhiyaatan baay'ee agarree jaarsolii deebisa gaaf immoo nutu namaan mi'achi deebisaa namoota beeku. Eenyutu dhiyaata? Namoota dubbii Waaqayyoo baratanii gargar baafatantu maaddii gooftaatti dhiyaata. Utuu gargar hin baafatin warri dhiyaatan suni akka isaan rakkinatti galan maaddii gooftaa akka yakkan sagalee Waaqayyootu dubbata. Keessumatti maal jedha? Kanaaf sababii maaliitiif akka dhiyaatutu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaa dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaas hin yakka. Namni inni kam? Namnutu baratee gargar hin baafatin nyaatu foon gooftaas dhiiga gooftaas hin yakka. Hin yakka. Akka yakka nutti hin taaneef immoo beeksisaa jirra nuyi. Maal jechaa jirra? Kottaatii dubbii Waaqayyoo baradhaa maaddii gooftaatti dhiyaadhaa. Haala mijeessinee sin barsiifnaa kottaa jedhaa irra. Agartanii as duwwaatti barsiisuu duwwaa miti. Namoonni nu mana isaaniitti barsiisa kennaafi jiru. Mana isaaniitti nu mijatu jennaan maaddii gooftaatti dhiyaachuun murteessaa waan ta'eef mana isaaniitti namoonni nu barsiisaa jiru. Kottaatii baradhaa maaddii gooftaatti dhiyaadhaa. Eenyutu maaddii gooftaatti dhiyaata? Inni lammaffaan namoota qalbii diddiirratanii ani araara Waaqayyoo na barbaachisaa warra jedhanidha. An cubbuun qabu qulqulluudhaa warri jedhanii maaddii kana barbaadan.
ammayyuu fuula waaqayyoo ammayyuu araara waaqayyoo ammayyuu fuula waaqayyoo na barbaachisa warra jedhantu araara waaqayyoo argachuudhaaf maaddii gooftaatti dhiyaata. Isa dhumaatti hin darba. Attamitti itti dhiyaachuu qabna? Attamitti itti dhiyaachuu qabna? Attamitti itti dhiyaachuu qabna? Ammallee xiqqoo wanti isin cimsuu barbaadu waldaa kana dhuftanii kan hirmaattan namoonni baay'een jirtu. Waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4 agartanii waldaa keessatti hirmaachaa turtan irraa as kan dhuftan. Baratanii maaddii gooftaatti kan hin dhiyaanne achitti miseensa waldaa kan turtan waraqata keessanis achi kan hin fidanne aniif keessa malkaamuun nama baay'ee agarra. Waggaa 4 hin turee jedhu, waggaa 5 hin turee jedhu. Eessa turte amma kana? Asuma Finfinnee keessan ture. Amma attamitti hiiktu amma utuu akka kollu bataatan nama kanaaf deebii maali laattu? Rakkoo cimaa. Kanaaf maali isiniin jechuun barbaada? Kottaa dubbii waaqayyoo isin barsiifna. Dhaaba amantii kan biraa keessaa yoo as dhuftanii jiraattan kottaa waan isin barachuu qabdan haara'umsa pireedii 2-3 laannaa maaddii gooftaatti dhiyaadha. Ani waamichi isinii godhaa jiru kottaa miseensa waldaa ta'aa jedhaan jiran. Dhiisaa isa rakkoon qabu garuu maaddii gooftaatti araaramaa. Dhagaa jirtu rakkoo miseensaa hin qabnu namni baay'ee dhala. Garuu kottaa maaddii gooftaatti araaramaa. Attamitti isin beektu waldaan isin maatii waaqayyoo akka taatan ijoollee waaqayyoo akka taatan beekna nuyi. Ijoollee waaqayyoo ta'uun keessan guddaadha. Garuu maaddii gooftaatti immoo dhiyaadhaa kottaati. Nu wajjin haasaa isin gargaarra nu waan isin gargaaruu qabna. Itti gaafatama qabna waan ta'eef. Attamitti itti dhiyaachuu qabna? Naamusaaf kabaja guddaadhaan itti dhiyaachuu qabna. Beessa jalqabaa Qorontos boqonnaa 14. Isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 14. Isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 33. Lakkoofsa 33. Maal jedha? Waaqayyoo fi isaatii waaqayyoon nagaati malee waaqayyoo sabrii hin qabne miti. Kana hundi keessan na dhagaa. Waaqayyoo waaqa ofii isaatii waaqa nagaati malee waaqa sabrii hin qabne miti jedhan. Kutaan kun maal jedha? Waaqayyoo waaqa nagaati waaqa sabriiti jedhan. Waaqa nagaa hin qabne miti jedha. Waaqayyoo waaqa nagaati jedhan. Waaqa sabriitis jedha. Waaqeffannaa keessatti jireenya nu isaa wajjin jiraannu keessatti jireenyuma dhuunfaa keenyatti jiraannu keessatti waaqayyo maal barbaada? Jireenya sabrii qabu barbaada. Garagaartu jireenya sabrii qabu barbaada. Waaqeffannaa yoo laaltanii toorattiin waaqeffannaan dhiyaatu, toorattiin faarfannaan dhiyaatu, toorattiin aarsaan dhiyaatu. Agartanii eenyutu toora galfate beektu? Waaqayyootu toora galfate. Ijoollee akkuma barbaadanitti godhaan jenne waaqayyo. Toora galche waaqayyo Museetti himee Lewwotaaf seera isaaniittiin fuula waaqayyootti dhiyaatan kenneef. Yesuus Kiristoos maaddii kana gaafa qopheessee calluma jedhee utuu isaan nyaachaa jiranii daabboo isaan nyaachaa jiran fuudhee kun dhagna kooti xoofoo isaan keessaa hirmaachaa jiran fuudhee kun immoo dhiiga kooti hin jenneen. Lafumaa ka'ee akkas hin goone Yesuus. Naamusa ittiin maaddiin gooftaa dhiyaachuu qabu eenyutu hundeesse? Yesuus Kiristoostu hundeesse. Maatewos boqonnaa 26 achi deebina la jabaadhaa fi dheeraa bakka. Maatewos 26 Maatewos 26 lakkoofsa 26 ilaa kana sirriitti na dhagaala. Lakkoofsa 26 utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees bartoota isaatiifis kenne. Fudhadhaa nyaadhaa kun dhagna kooti. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee bartoota isaatiifis kenne jedhaan. Na dhagaartu mini maal godhe Yesuus Kiristoos? Achuma utuma isaan nyaataa jiranii meeqana immoo afaan kakaadhaame ijoollee foon kooti kun dhiiga kooti hin jenne. Eebbiseeti bartoota isaatiif kenne. Naamusi nuyi maaddii gooftaatti dhiyaannu
sirnattiin maaddiin gooftaa saaqamutu jira addana. Sirnattiin maaddiin gooftaa kuni saaqamee amantootaaf dhiyaatutu jira. Al tokko namoonni sirnattiin maaddiin gooftaa saaqame lallabame faarfannaa faarfatame hin beekan. Bar tokko ani kutaa biyyaa utuu hin jiru irbaata qulqulluu dhiyaadhaa jenneeti harmeen tokko fiiganii dhufan. Fiiganii dhufanii akkana naan jedhan. Qeeshii koo innaan dafii naa kennii boqqolloo eegaa jira dhaqeen isa ergaadhan. Boqqolloo eegaa jira dhaqeen isa ergaa boqqolloo biraa jedhanii. Jaartiin maal barbaadu? Dhiyaachuu abbaa manaa barbaadu la. Gaariidha miti ree kun? Isheen tokko immoo cabsitee sabbatatti hidhatte beektoo kan isin dhibu. Irbaata qulqulluu agartee maaddii sana laannaan qarxaan gootee cabsitee sabbatatti hidhatte. Maal gootuun jedheen dhaqeen isaa laadhaa jette abbaa manaati qeetti. Amma dubartoonni abbaa manaatii yaadan agartan achittan geessaa fedhani. Isaa akkas mitiin jedhe. Amma jaartii sanarraa maalan bare beektu gaafa isaan akka jedhani fudhadhaa garuu asuma turaa hin naqinaan jedhe. Jaartiin maaliidha? Maaddiitti dhiyaachuu sana barbaaddi malee sirnatti namni maaddiitti dhiyaatu hin beektu. Amma namni wangeela hin dhagahin bakkeenumaa fiigee dhufe yoo maaddii kanatti dhiyaate amma mittaara galfata. Sirnattiin irbaati qulqulluu kun saaqame utuu hin dhaggeeffatin bakkeenumaa fiigee dhufe as naa kenna jedha naa kenna yoo jedhe ammam hani maaltu na dhukkuba beektu waan inni qulqulluudha jedhee attamitti akka xinnootti yaan waan inni eebba jedhee rakkoon qabu attamitti jedhama. Yesuusoo hin eebbise waldaanoo kanaaf sirnatti goote. Kanaaf naamusa kabaja barbaachisala. Naamusa kabaja. Dhaggeeffachuu dubbii Waaqayyo. Sirnattiin irbaati qulqulluu saaqamuu duukaa buunee hordofuu danda'u. Hordofuu danda'u. Sana sirna sana hordofuu danda'u toorasa. Inni kan biraa maal? Gaafa dhiyaannu akka nama maaddii gooftaatti dhiyaatutti yaada qalbii tasgabbaa'ee waa'ee gooftaa yaadaa dhiyaatutti dhiyaachuu. Nuyi irbaata qulqulluu kana isinii qoonna garuu jireenya keessanii ni ilaalla. Namni attamtaa utuma achi ilaalee as ilaalaa deemu dhufee nu bira ga'a. Dhufee nu bira ga'ee akka jedha bakka. Amma attam gootu. Attam goon amma kana maaliin gargaara? Adaraa Waaqayyoon natti hima. Maaliin gargaara nama akkanaa? Waan fayyinni keessa jiru namni itti yaada maaliif hin dhiyaatu? Warri kaan moobaayilii isaanii dubbisaa dhufanii nu bira ga'u. Erga nu bira darbuuf jedhanii qabne istee begeessee tana itti laala. Hamma rakkisaadha. Sinutu hojii kana hojjettu ta'e. Nu maaliif isin itti himna? Isiniif Waaqayyo biraa taa'u jenneeti. Isiniif Waaqayyo biraa taa'u jenneeti. Gaaf tokko Yesuus Kiristoos amantoota kanatti dhugaa kana hin dubbanne akka hin jenneef kanaaf dubbanne. Warri kaan immoo fudhannee gaafa teenyu kan utuu hin taa'in ba'an nama baay'ee. Yesuus Kiristoos irbaata qulqulluu kana erga dhaabee isaanii kennee booddee lakkoofsa 30 maal jedha? Faarfannaa galataa erga faarfatanii gara gaara ejersaatti ol ba'an jedha. Sirna irbaata sanaa erga fixee booddee Yesuus Kiristoos maal godhe? Faarfannaa galataa isaanii wajjin faarfate. Afaanuma kakaadhaa sokkaan jedhe. Afaanuma kakaadhaati sokka bakka hundumaa danda'an jenneen. Sirnaan immoo xumure Yesuus. Baay'een keenya ariifachuu dandeenya. Baay'ee ariifachuu dandeenya. Nu akka yeroon keessan hin gubanneef nama 4 taanee laannala. Nama 4 taanee. Namni maaddii gooftaatti dhiyaatu kabaja maaddii kanaaf jedhee taa'ee galateeffatee eebba isa xumuraatiin deemutu irra jiraata. Yesuus sagantaa kana godhe. Sagantaa kana godhe. Egaa ijoollee Waaqoon dhagaa. Isin taraa bunaa dhugdanii beektan ta'a baadiyyaadha. Gara kutaa biyyaati. Dura boonni keenya taraa bunaa dhugama yoo ta'e maal jedhu? Barakateeraa. Barakateeraa jedhuun lakkiin barakanne yoo jedhanii wayin ta'a wayimmoo naa ayyame nan deemaa. Malee ishiin hima keessaa dhuganii tokko lafa kaa'anii isa borga namaatiin nu haa ga'u jedhan barakateeraa. Biddeen maaddiitti gaafa nyaatamu maal jedhama? Namni keessaa butamee hin bahu. Taa'ii mucaan ana gattaa'i. Nan quufe oda. Taa'ii sin jedhe kabaja qaba maaddiin jedhu. Ciniin nati irra taa'ala. Yoo akka gara bakkee barbaade maqaa yesuusin. Ciniin nati taa'a. Malee butamee sokku. Amma kana kabaja qaba biddeen mana keenya. Ijoollee Waaqayyo.
attamitti dhiyaachuu akka qabnu sirriitti tayyaan. Maaddiin kun maaddii kabajaati. Maaddii ulfinaati. Maaddii kana amma gooftaan dhufutti itti dhiyaanna, amma gara isaadhaan nuti itti dhiyaanna. Warri maaddii gooftaatti dhiyaachuu gargar kuttanii ani afaan Waaqayyoo ta'ee bakka bu'een isin waama. Maaddii qulqulluu kana, maaddii dhugaa kanatti dhiyaadha. Yesuus bartoota isaatiin ani maaddii kanatti dhiyaachuu isinii wajjin hawwaan ture. Hawwaan ture isinii wajjin kanatti dhiyaachuudhaaf gaafa qopheesse. Tarii anaaf isintu lagate malee gooftaan si wajjin maaddiitti taa'uu hin hawwanne. Maal taal tokko wajjin hin hirmaannu. Yerootti dhiiftee baatu maal taal tokko wajjin hin hirmaannu. Harka isaatu sitti hin mul'anne malee. Haasaa isaatu sitti hin dhaga'amne malee. Maa dhiiftee deemtaa? Jireenya sattaraarame Waaqayyo nuuf laatu. Kabajanne barbaadu isaaf akka laannu ayyaanni nuuf baay'atu. Mataa keenya gadi qabannee galateeffanna. Si keessa jireenyatu jira. Jireenya nutti dubbattaati. Ammallee waa'ee keenyaaf garaan kutattu. Nu namoota dadhabbiidhaaf bu'aa bahin keenya baay'ee. Arrallee ayyaana keetiin ati nu gargaari. Isa nu danqu sana cabsannee maaddii keetti akka dhiyaannu. Isa nutti falmu sanatti falminee dabarree maaddii keetti akka dhiyaannu. Karaa kamillee of gowwoomsinee fuula kee dura akkan jiraanne hafuura kee qulqulluutiin nu gargaari. Sagalee kan akkan irraanfanne guyyaa hundumaa nu keessatti sagaleen kee hojjetu. Maqaa Yesuusiin ameen. Ulfaadha.